السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا شعر كفاني سردكم بتقشتي نجيب كويسان بقى وليد دايما على الراس تكسيف جماعة مباركة سنين ترى سمان زرتو بتقشتي سنين ترى سمان فما ويو وريها رواتات نور ماتي كونتاني يكتب في سبسكرايب ولا لايك شير ولا نور ماتي في هذا شير بتشوف لايك ولا من الجلسة من ترى متكاشتي ترجعتني جاي سبا في هذا ببني فيديو كان ورا بني صدقتي أكثر من شهر هاي بيزنس دكان أكثر ريمو ونفكر نادي بس يعني والله علمنا ما كني يعني وانت نملي من بشكل درس بيتورا سلاوانا مرات بيتورا باري لكن نملي هدوم فكينا irraa fudhatee waan kanarraa biyya namaa sana keessatti dubartoonni feetuu qabdi maal jennaan namoonni akkasii hedduu jiraachuu danda'a jechuudha. Jechuun hedduu isaanii jiraachuu danda'a waan taateef of eeggannoon barbaachistuudha jechuudha. Inshaallah mee viidiyoota akka kaleessan argee viidiyoo akkuma gadhiisu takka waan ajaa'ibaa boleh pergi sana raja panah insyaAllah. Iya. Ya hoki aku ni betul supaya mana kali sawat ada ibadatkan aktivitas kita لكن وان كان وانا من يكون بشكل طويل هذي أكملتي هذي كان لما قلت أنا تبرتون كم جالس لي في رومانيا كمي بالك جاني تبرتون itu agak mata kijampat kilo ture sola kayaknya tantu jadi yero itu warna jalan ture ما جنان سبحان الله كوبانا دا ذكيري داني أنا بدرت الجرا الآن ورد الكنيس وريت كيس الكنيس كوفي كلنو بوشاني ما جنان تو يودي بتاع في ديني تو يودي بتاع في دا ما نودي مني في دوني وكان أنا دا يقولا إن شاء الله يمي إلى جسد lah segala sa karabi video segala serut nama ini agar sekali video mana gimana dok? يعني situna kena يعني ودي بدو يعني هي نبرة جسم سيقول يعني أنا سيقول أنا أكاد تبتلو أنا وجه وازن يشوف isi mi مين تتكلم كيس يا أخي سيل لمير وني إني برو سيما لي أنا برام فيتو لا ما ننجي سيمالي نمبرام فيتو ayo أنا ما تبيجي كنا ناو تقول تلين تين ما ننجي لم تكنني مني ودبتني قريت سيف كنا هركمر رجعتني واتكتسي سركاني كبدو ديبتي سكبتا سي أركفوتاي وقوار كفوتي يسينو سفانا. い mana sih ini? Hah?
adaalata gurbaan wanni dhalaa hunda isaanii maal dhalaa kun gurbaa kanarraa maal jaalate dubartiin maaliif akkana ta'uu maan biraan deemne jedhaniin as duras biraakii takka hojjetee abdiin irratti irraa hiikii faa'oodhaan maalii ta'ee abdiin achi keessan maaliin jedhe faa'oon natti hirtee jette as dura ni baha guul jedhu waatu qabee ol na deebisa manatti waatu na deebisa deemuu na dhoofta uffata fi fudhattee jalaa deemaa jiru naan jedhu ture inni dakkaa dubartoota zihiriidhaan dhamaasee akka isa biraan deemne akka isa jallatan akka isa malee gara biraa hin laalle waan kanarra hojjetu jira amma saahiba isaatiifis akkas yoo goote kamiilaatu amiinaadha ni beekan namni hundi keessanii jechuudha yoo akkas goote si faana qaxxaltee hin galchii lamuu du'ati narraa bahi jetteen iyyuu narraa bahi sirraa hibamuu hin dandeessu jedheeni maal jennaan inni siistema dhalaa ittiin wanna jedhu zihiriidhaan jechuudha zihiriitti gochuudhaan digimtii itti gochuudhaan akkanatti ilmoo namaa rakkisuuf jira wallaahi shamarran keenya wanni kuni bakka hedduu keessa babal'attee jirti biyyoota adda addaa fakkeenyaaf suudii keessatti jedhanii yeroo hedduu bilbilaan ijoolleen qabannaa gaafatan dhaga'ee akkasi rabbi sinaa eegu dhiira irraa of eegaa ani kana booda nam takkas harka hin qabatina ani isinin jedhe warri dubartiidha nama takka harka hin qabatinaa isinin jedhaan namni takkaayyuu maal jennaan wataruma dhaga waliin jechuudha kalaas rabbiin akkana taanaani inni jireenya jiruun namaa hidhamtee bakka jecha jirti yoo rabbiin immoo namarraa laaffisee jedhe malee ilmi namaa ka rabbiin jalise kunoo akkana waan akkanaa hojjetu jira jaalala yoo taate kama rabbi namaaf qoode haalaaf amalaa wal qabatanii wal amansiisanii waliin jiraachuu danda'anii jaalala waliin dhanii immoo nama jaalala namaa hin qabne digimtii itti godhanii of jaalalchiisanii boru jiruu isheettis rakkisanii inni wanni adadhanaan yoo deemte akkas ta'e akkas jedhee waa hunda dubartiin dabqitee hojjettee fiddee kiraa manaa irraa kabaltee akkasitti isa jedhu teessu jaalattee miti addaa kanatu dhamaase jechuudha dubartoota isa ajjii kana maa irraa agartee dhalaanii ajjii kana maalii dhuguma kana maa irraa gooti jennee balaa buusaa turre namni hundiru jechuudha namni hundi ka sooshaal miidiyaa kanarra beeku inni lakkaa gurbaan waan akkanaatiin dubartoota dhamaasuuf jira waan akkanaa hojjechuuf jira kanaaf wanni akkanaatiin bakka hedduu waan jirtuuf baasawee warri garasii sun badeera warri biyya sanii wallahi sun dhugaa warri biyya sanii badeera jechuun baddee jirti kun jaartii jalaa badee maallaqa jalaa fudhatee warqii jalaa fudhatee jaartii biraa fuudhuuf deema jalaa haatee jechuudha ofii dhokate maalina dhiirta akka aadaatti fuuti yani waa baay'ee jira wanni biyya sanii deemsisan wanni ijoolleen akka warra kaayiroo san taate na fakkaata ijoolleen warra yaman sun haalli isaanii wanni isaanii wanti dura namatti tola ture amma hedduu takkaan akka mataa kiyyaatti hedduu wallahi isaan darbii na jibbisiise akkas sanii jedha uummata qaashtii rabbi sinaa eegu dhalaalee achi keessa jirtan of eeggannoo godha dhiira takkattis nyaatina harkas wal hin qabatina hatta dhiiraa miti dhalaallee nama galaafachiisanis ni jirti maalina dhalaa sitti erganii akka waan takka sirritti gootu wanni jedhan of eeggannoo godha abbaayyoo of hin eeggin namni homaa si gochuu hin danda'u kanaaf jabaadhaa of eegaa waan kana irraa isin jedha waan ajaa'ibaati silaa isa biraan gurbaa san biraan waan ajaa'ibaa yoo natti fakkaatu wanni akkanaa maal jennaan hojiin isaa wanti faallaa rabbii fi nama rabbi sodaatoo miti mujuriima inni mujuriima taanaan zihirii godhateeti nama ilmoo namaatiif taphate maal jenna namni
يعني أقدر إيشات يوس جالت على عمل أسات يوس جالت تسوي كذا إمو جد تدير كم تسمى جالت تسوي كثير قافنا ما تقولني لا إله إلا الله والله يدتك تونا لا أبدي إمو فرانكي لا يا دسابر ولا فرق الجتة إنما تناكل نجدي يا دسالسين أي أبا يا دسال أبدي تنسى قلتهم مخماس قلتهم فتاني ما دي تناني namni waa hedduu irraa bara dubartoonis warri jala hidhamanii amma akka inni zihiriitti godhee baranii yoo ofirraa hiisisiisanis yoo quraana ofii qaraasisiisanis fala argatan jedhee yaada'anii quraana ofirratti yoo qaraasisiisan deemanii sheeka bira irra bahaziriin jechuudha. Immoo yoo namni jiraate gurbaa kana seera dhiyeessuu ni danda'an jechuudha. Amma ani kabraami gaafa kanne abdi manna jedhe waan an jedhe malee akka shintbeeti yoo an dhaqe jedhe malee dhaquu hin dandeenye si goosisiisa laakiin garaana nyaatte an jedhe ajjin jedhe abdiini afaan isaa irraa maaliin jenna maaliin godhuu danda'a inni ziiriin godhuu danda'a inni ziirii beekaa ziirii godhateetiin maalii takka bani jedheen deeggar wanna bani jennaan hin balu jedhee dide inni keessa qurxummii qaba qurxummii mana keessa ziirii mana keessaa qaba kanaan mana isaa kana galaggala jechuudha qalaayyoo isa bira dhuftee wannaadha ani ammallee intalatti baddee dhukaattee jedhan tanallee isuma ziiriitti godhee awwaales jedha wallahi rafinaalis wallahu alam laakiin wanni ija ofiitiin argin wannaadha isaa kana beeku isuma ziirii sanatti godhee ammasiisanis awwaalee ati mana dalagaatti ergee akkasiin dubbanne akkasiin bilbilaan nama ilaaltufanne akkasiin nama dubbisne godhee isisa irraallee tarii maallaqa gurachuu danda'u jiraata rabbina haa dhiisu laakiin allahu alam waan ija ofiitiin ani argin jechuunis rakkoodha namarratti maasota taate jechuudha. Akkasii uummata qashtii of eeggannoo godhaa rabbi kanama eegu ilmi namaa kun fadhiidha addunyaan kun baddeerti wallahi addunyaa dubaabu kanaaf jecha mallaqa yeroo takka dhuftu yoo wal jaalate namni waliin jiraata yoo waliin jaalate walbiraa deemanii kakkuun kasi jibbu sini jira kasi jaalatu sini jira immoo yoo rabbiin kadhatan yaa rabbi bultii kiyya na qajeelchi nama na jaalatu na hirii jette yoo ati dhugatti rabbii keetti wanni jette dhiirataa fi dhalaanis taatu hamtu walirra yaadu irra zihiriidhaan akka ati namni akkas jaalatu of gochuu san irra gara rabbii keetti deebitee rabbiin kadhattee yoo jette rabbiin nama si jaalatu siif kenna nama dhugaarraa si jaalatu gorseen keessan akkasatti immoo zihiriin of dhamaasanii ka'anii of jaalachiisan tuni haga taatu rabbi biraa waan haraam taateen wanni karaa haraamiin dhufe keerii hin qabdu jaalalaan jiraatan wal fixaatuun jiraatan gammachuun jiraatu jechuudha. Warri waan akkanaa hojjetuufis yaada qabdan warri waan akkanaallee hojjetanii jirtanii waan kana gara rabbii keessanii deebi'a ziirii nama guutan nama irraa ilmoo namaa hin rakkisina dhala namaa hin rakkisina intalli obboleettii teessanii haadha teessanii ilmoo teessanii boru ilmoo argachuuf deemtanii namni ilmoo isii irratti wanti hamtuun akka yaadamtu hin fedhu jechuudha ilmi namaa ilmoo ofii irratti haadha ofii irratti obboleettii ofii irratti waan obboleettii teessin hin jaalanne ishiiniifis jala jirtu kanas isheen hin jaalatin jechuudha waan haadha teessin hin jaalanne kaaninis hin jaalatin jechuudha maal jennaani waan lubbuu teessin hin jaalanne namaan hin jaalatin jedha rabbiin akkasii madaamiin keenya jirti nagartan akkasii nagaannaa tura fayyadaa akkasii madaamiin nabda wallaan jidduutitti dhaabe bilbila akkasii sharri namarratti yaadinaa hammeenya namarratti yaadinaa ilmoo namaa sinaayi jaalalumaan walii dhufa amansiisa akkasii jaalattan godhadhaltu ilmoo dubraa jechuudha isaan gara laafuudha dubartoonni gara laafuudha hedduu gara laafanii amansiifachuu dandeessa jechuudha yoo amala gaarii qabaatte yoo haala gaarii qabaatte yoo adab gaarii qabaatte dubartiin jaalaluma kennuufii barbaadde waan biraa qabeenya guddasan fedhanii
بس نما مواسا نمني ماكينة مالو جدو نبيتا ورسنينيش ورا إكوشي نبيتا بتفون مالك إنسان ورا كشيتي ورا كبينيا مالو في وافيرو فيرو تنفدو الرهدوني دبرتو تببريدو لا ورا كوانا نمني غريب wanne qulqulluu qofa jaalalaati qulqulluu siif qabdu qofa siif qabaatee ibsina qabeenya sirraan barbaadan waan akka sirraan barbaadan jaalaluun qulqulluu sana qofa sirraa barbaadan dubartoonni moor irra caalaan isaanii jechuudha irra caalaan isaanii immoo nama muraasa namni qabeenya abbooyu namni qabeenya jaalatee si jaalata sababa qabeenyaati immoo qabeenyaa sun qabeenyi waan dhumu waan biyya takka rabbiin dhabama godhu jechuudha osoo fooqii walirraan dachaa meeqas taataateetiin rabbiin daqiiqa takka keessatti dhabamsiisuu danda'a si'ii miskiina harka qullaallee rabbiin qabeenya si kennee si biroomsuu danda'a qabeenya wal wajji horachuu ni dandeessanii immoo jaalallee akkasii miti jaalalli boorofte jennaan qulqullaa'uutti hedduun ulfaatti akkasii rabbi jaalala dhugaa isiniif haa kennuu kadhiiraatis kadhalaatis rabbi jaalala qulqulluu jidduu teessan haa kaa'u warra wajjaalatu jidduu teessanitti sharriin hin dhufini qilleensa alagaa isheen seeninii dabanni kan sodaachisee jira histiin baa'attee jirti jaarsuma nama fuudheetu kun zihirii namatti ogguu nama godhu akka ati gaafa dhabdes irraa hin baane akka ati jiruu seera kattee teessu jechuudha waan akkanaati haala keessa jechuudha namni jaalalaan akkasii jiraatan hedduu hin jiru hedduun isaanii nama muraasa si gammada akkasii nama jaalatte waliin gammachuu jiraatu jechuudha namni hedduun isaanii hamoodha bara zabana kana keessa wallahi gargarsi diiguma nama maraatu jira immoo rabbi isin hin diiginii rabbi isin gadaa dhaabu saahibas filadhaa bakka ooltanis filadhaa adaba deemtaniis filadhaa akkamitti akka deemtan steeppi keessan eeggadhaa namni ilmi namaa kuni akkuma silaalu waa hedduu sirraa arga waa hedduu si taajjaba waa hedduu sirraa dubbisa jechuudha akkuma kitaaba jechuudha akkasii duuba keessaniif duuboo keessaniif boruu keessaniif ilmoo keessaniif har'a adaba yoo isin qabaatan haala gaarii yoo qabaatan nama waliinis jiraachuudhaaf waan bareedduu isin jedha obboleeyyan kiyya keessaa fuudhi dubartii of eeggannoo isin barbaachisa hedduu dakkaan dubbii tan isin jajjabeessa dubartiin naamus keessan eeggadha naamusa gaafa hin qabne dhalaani akka bishaan gabatee irraati yaaduma naqamteenna ol deemuu hin dandeessu akkasinis jira ummata qashtii ayyaam naganaa taa'ii isin jedha